Akkam jirtan hordoftoota chaanaalii maatii Astaytuu hundinuu har'a viidiyoo barnootaa gabaabaa tokko qabadee isinii dhiyaadheetiin jira. Viidiyoon keenyaas egaa yeroo darbee yeroo YouTube chaanaalii banannee hojii eegalleen boodatti hoggaanii fi viidiyoo ol baafnu akkamitti taayitilii fi diskiripshinii bareedaa hojjechuudhaan akka sabskiraayibara keenya dafee nu guddatuu fi maamilummaa keenya nama biratti akka baay'ee bareedaa ta'u hojjenneeti jirra. Har'a ammoo tambinaalii maalii fi age restriction waan jiru jira. Maal faayidaan isaanii maalii, maaliif barbaachisanii isaan akkamitti akka ol baafnu yookaan yeroo viidiyoo upload goonu akkamitti akka upload goonu waliin ilaalla. Walumaan haa itti seennu isin jaa viidiyoo kana gaa osoo hin daawwatin duratti warri Astaytuu subscribe hin godhin subscribe godhuudhaan like share naa godhaa isin jaa walumaan gara viidiyootti seennaa. Egaa yeroo viidiyoo ol baafnu kanatti nuuf chaanaal jettee mallattoo kireet jettu tana tokkodhaan upload viidiyoo erga jettee boodatti viidiyoo hojjettee jirtu bareechuudhaaf akka nama harkisuuf wantoonni guutamuu qaban akka world wide ta'ee mul'atuuf nama hunda biratti akka mul'atuuf chaanaaliin kee yeroo gabaabaa keessatti akka guddatuuf wantoota barbaachisanii asiin select file godhuudhaan viidiyicha bira deemtaa. Viidiyoocha bira erga deemteen boodatti viidiyicha bira deemuudhaan viidiyoo matee tokko ga'an fakkeenyaaf waan inni hojjechuu deemuuf tambinaalii fi age restrictioniin maaliif fayyada kan jedhu egaa taayitilii kee asirratti ibsitaa. Taayitiliin kee kan nama harkisu ta'uu qaba. Diskiripshiniin irratti viidiyichi kee viidiyoo nama biraatii hojii viidiyoo keetii hojii akka wal hidhamee namni osoo next hin godhin ifiin yeroo fi viidiyoo biraa tokko daawwatee namni fixe irra dhaquu fayyadaa. Diskiripshiniin tambinaal jechuun isa kana. Yeroo namni tambinaal jechuun maali? YouTube chaanaalii banattee hojiitti jirta taanaan viidiyoon ati ol baaftu kan sirriitti mul'isee ibsu isa kana. Kan sirriitti mul'isu isa kana tambinaal. Kan fakkeenyaan isin garsiisu tambinaaliin viidiyicha irratti hin agartu isa tambinaal kan jiru kana viidiyicha irra hin jiru viidiyicha keessa hin jiru garuu viidiyicha kee mul'atee ija namaatti fuula duratti kan dhufu tambinaalidha. Tambinaalidha. Inni fakkeenyaaf viidiyoon kun hin jiru tambinaalii mataa isaa danda'e qaba. Viidiyoo tambinaalii mataa isaa danda'e qaba. Hin jiru. Kunis amma fakkeenyaaf tambinaal jechuun isa kan fuula duraa irratti agartu kana. Viidiyichi garuu ni hojjeta gabantu. Viidiyichi kee kan ibsu tambinaal. Inni kunis tambinaalii. Inni kunis akkasumatti tambinaalii. Tambinaaliin footoshooppiidhaan yookiin tambinaal viidiyoo footoo editariidhaan sirriitti edit ta'uu qaba. Erga edit godhatteen boodatti asitti kan ol baaftu tambinaalii verified ta'uu qaba. Tambinaalii tokko ol baafachuudhaaf YouTube chaanaaliin kee verified ta'uu qaba. YouTube chaanaaliin kee verified ta'uu qaba. Verified erga godhatteen boodatti naannoo ati jirtu filachuudhaan chaanaaliin kee akka dafee guddatuuf si fayyada. Verified godhuun isa kana hin goone taanaan YouTube inuma hin hojjetin. Verified ta'uudhaaf asirratti lakkoofsa bilbilaa galchuudhaan akka YouTube chaanaalichi kee verified ta'uu godhuu qabdaa jechuudha. Akka YouTube chaanaaliin kee verified ta'uu godhuu qabdaa jechuudha. Maaliif fayyadamtee bilbilicha keetti fayyadamuudhaan bilbila ati qabdu sanitti fayyadamuudhaan verified akkasii ta'uuf fayyadaa verified jedhanii osoo nuti verified hin goone tambinaalii ol baafachuu hin dandeessu hojjechuus hin dandeessu. Saniifuu verified ta'uu qaba.
kuni amma bilbila kiyyaa verified YouTube channel kanaan verified godhachuu deema. Ergaan miseejiin asirratti naa bu'uudhaan verified godheen boodatti thumbnailii hojjechuu hin danda'a jechuudha. Asirratti verificationin bilbila itti galcharra na ergama. Ergaa na ergameen boodatti verified godhuudhaan hanga verificationin nu seenu eeggannaa. Warri Astaayitii subscribe godhin yeroo hundaa'u Astaayitii jettee search goonaan chaanaalli tokkoffaa irratti bahu chaanala kiyyaa subscribe naa godhaan isin gaa. Achiin asiin kan thumbnailii hojjettu jechuudha. Thumbnailii kan isiin ni eeggannaa verificationin ture seenuu danda'a. Verificationin ture seenuu danda'a. Kana chaanaleen kiyyaa Astaayitii subscribe godhaan gaa. Warri subscribe godhini itti aansuudhaan thumbnailii itti aansuudhaan age restriction jira. Age restrictionin akkamitti jira by default yeroonii fi bantuu YouTube channel age restriction no is not made for daa'immaniif ta'uu hin qabu. Daa'immaniif yoo taanaan sirriidhaa miti. Sirrii dogongora qaba. Daa'immaniif isa taanaan chaanaalliin jalaa cufamuu danda'a. Maaliif viidiyooleen akka hojjettu kan age restrictionii waggaa 18 olii ta'an rakkoo dhufu. Saniif age restrictionii yeroo hundaa maal fudhatta daa'immaniif hin barbaachisu jettee filachuu qabda. Thumbnailiin editeroota hedduu jira. Thumbnailii hedduu jira. Isa faadhaan akkamitti akka edit godhattu barachuun barbaachisaadha. Sooftiweeroonni hedduutu jira kan thumbnailii ittiin hojjetanii baay'een qabaa. Amma YouTube chaanaalii dabalataa irratti viidiyoo upload godhuu isin garsiisee yeroodhaaf verification godhuu naan seenne miseejii irratti yeroo naa seenetti isin akkamitti thumbnailiin kan viidiyicha kee ibsu akkanatti jalqabarra dhufu thumbnailii isa kana bikki ol baasanii akkamitti akka ol baasan isin garsiisee jira. YouTube chaanaliin kee verified ta'uu qabaa. Iddoon itti isa ol baaftus iddoo kana maaliif fayyada upload thumbnail jira. Asiin filattaa jechuudha. Silaanii fi verificationin naa seente isin garsiisa karama salphaatti. Egaa barnoonni kan YouTube irraa kanuma warri Astaayitii subscribe godhin subscribe kana gootan isin gaafachaa. Galatoomaa waan daawwattaniif jiraadhaa isinin jaa.